ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo peejii sheeka keenya Sheek Naasir Ahmed har'a imala baanee karaa dheeraa qaxxaamurree nugus ganda obboleessa keenya ziyaaruudhaaf mana Sheek Ayyuubitti argamna. Mee Sheek Ayyuub eenyuu fi Sheek Naasir eenyu jechuu afaanuma isaanirraa kabartan ta'a jechuudha. Sagaleen jigatu waan dhagaamtullee itti fakkaattu mee keessan inshallah jammari Sheek. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله شيخ أيوب قراتي إملا قاوج در منابان شيخ أيوب جيشون إسخانا أم صلاة قفنة قدن هدو نمني صاحبان كينيا مقا شيخ أيوب النياما maqaa Xiyyaan Sheek Ayyuub yaama akkasitti addunuu baasuu dadhabanii guyyaa tokko imala ganda iddoo dhalootaa osoo jirru darsuma karaa isaa turre Muhammad Haajii Hajaabu nu gaafannaan gizoota akkallee addan baatanii jee guyyaa tokko nu gaafatu nu beektaa Sheek akhirattu addan baanu jennee deebisaa kennuufin addunyaa miti akhirattu addan baanu jennee wajjin eegaa deebisaa kennine akkasitti tura wajji turre jalqabaa eegaa gaafa qur'aanaa gandattis sheeka gandarrattis hojii karaa turre itti aansee achi imala deemneetis sheeka imala irrattis hojii karaa turre eegaa qur'aanaa eegaa isaatu na dura fixe boodarraa anis itti dhufe isaatu imalallee na dura deeme anillee isa laalladheen deeme akkasitti Sheek Haamid Bookee kan jedhamu bira eegaa qur'aana nama gandaa Sheek Shaazalii jedhanii kan nuti jala yaane nama gandaati isa jala yaane qur'aana achitti qaraa turre buluuqallee Sheek Haamid irratti qaraa turre achi deebinee Sheek Zabur bira gaa riyaadata akka jennee eegallee inshaallah haga sunana eegafinnee sheeka biraa sheekni qubsumaan nu hafarse achi dachaane eegaamu naannoo fuullee walii jijjiirraa imalli kana fakkaata. Inshallah waan gaariidha. Kabarachaa turtan Sheek Zaburii irratti qaraa turtan har'a eessa jirtan? Ati waa eessa barsiisuuf jirtaa? Waan jiru gaaffiidha. Sheek Ayyuub obboleessa kiyyaa kan eegaa hedduu gorsaa kiyyalleedha hedduu ni jaaladha inninis na jaalataa hedduu nasihaa waliifis dhaamna har'a isa laaluudhaaf eegaa itti dhufnee imala dheeraa karaa cirorraa kaanee eegaa as karaa dheeraa kana ganama wajji dhufne haleen muhaadaraa ulaa qunneessanirra wajji oolle achirraa kaanee har'a wajjiin dhufne ani iddoo gaara dingatee googoo duwwaa takkaa hajaan sanirra jira inni gaara marhabbaa gaara nugus kan jedhamu kanarra jira biyya takkaan dhufiniin dhufe jee Sheek Amiinillee gaafa muhaadaraa isaa as geggeessinu ulamaa'iin gaara kana gaa makiinaa isaaniitiin kombolaa iddoo ulamaa eegaa namni aalimaa jiru dhufnu malee jedhanii eegaa achirraa gaafa san caccabaa akkasitti Sheek Amiin biroo faajii Sheek Zaburuu faajii akkasitti dhufanii akkasitti gaara nugus jedhamti iddoon isaa tuni akkasitti isa laaluudhaaf obboleessa laaluun dirqama shari'aa akka nabi zabana nabi alayhi salaatu wassalaam Salmaanii fi Abi Dardaa wallaalan san
wallaaluudhaaf dhufne gaa'ee seenaan kana fakkaata. ما شاء الله تبارك الله مي شيخ كينيا شيخ أيوب شيخ أيوب إنه وانجو مي داوود تدخينيا بنوسي إيه ستة كدلتين إيه ستة جرتين أمالي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أني مقال كيجا أيوب محمد محمدي لافتو جامع إدون ألوتا خيا بوخي قدو بكا بخرو جامو إن شاء الله أشمتي قرآنك قرأت الرّي شيخ جندات قرأتي أما شيخ لي جامو تقرأتي قرآن يقال لك أشمتي شيخنا شيخ خير ناصر كنا ودين قرآنه أشرا غاني قرأ شيخ عبد اللطيف تقول كندمونو تانو خيس جراني أشرا قرآن أنجا جوزي شاني توراتنا أشودا خرا هميمني خنا أشينجيني أشرا شيخ غند سن رادي مجرى شيخ شاذلي نما جامرو إسان در بجزا غفلو فيني جراني أبولي سما إسان أما خجل ديمني خنا إنه نسي شيخ أبولي سما شيخ عبد اللطيف سني أكاسيتي قرآن يعني دو بوهيتو كوبا كجامو أشودا خرا غند شيخ مساني أكاسيت دايني تشك أراني قرآن تشتفني إسان ما ولي نوكم إسان ريفو جانجا قرآن تشفني أكاسي شيء 40 أسكراني أصوله هني جانتون غاغنتي سنفدو أصوله وانيون كراني جتي أشتي 40 كراني بلوغ اللي شيء مديرت اللي كراني إيجاسي قدي أفني خرواتشودا إمالله تي قد أفني شيخ محمد زبور برا إن شاء الله مالله مري ربي نواري رجوري إني خجني جراني أكاسي تشتي رياض الصالحين إيجالله أصول اللي كبتني إيجالله بكر دعاء فدرا أصول وان جنتنا نيوم دقيني عندي كندا أصول خنا نيوم فدا نسان أصول خنا كتاب بدأ تقول جرجاني نوتي ما تراني كتاب جولة ياتوني كتاب تكشاتك وانا كرسالة كتاب كنا خنا نما جلي سوابين جاني كتي إدو غرة وان سنين الفاتحة ترى إيجانا أقول الله كتابنا كتاب بريدة دعوة بتني كسي إيجالله قراني إن شاء الله أشيلي هنگا توري إن شاء الله غرا هرجع بالله كسمت وجمان إمالله نافس سايم نخي يوم تكاد دبانين بينو كم إنسان جان نمان أنجالتو نما إنني سنجالت إيجا خالق أتيجو نموتشو تكجلا قدتي نما قرتي جودا سرت علمي تنرت والجبي سادا ركو ولي قد جادا جدومانو شيني وان شيء نتوكن يو شيء ني ركعت أنكي شيء مالا إني جراته مالا خيشة خيا سناك فينوتي نا فينوان دوري راخانة أدم باين تكا مالا خيشة خيا فينه كشيخ خيشة شنا سر جرو إتخونة سنلة فينه غازانيس بتشجع فدروا غازا غاي إن شاء الله أشرا باديوتا نانوا واتشو سنة راي شودا كستي خلاتي سيقول كتاب اللي خا أتي شري تجريدا بيت أيه أن شري قرانا بيتا والغرغريجو كتابة الباني اللي أكسمو باتي تقبيته إنه غصبيرا بنا بيتا لا شو إمالا ولين كود أكا وان بيه وان نتيك أم نتوكو أمم نرجيجو هم ناف دنديني وان كتاب سمبيتا شو نمو أدد دنديني خاهم بيتا كم بينه خاني سنسامة شو راف تكرشي سنرتي دبله أكست الدكود دچا أكا كود دچا توري واني سنة جاب سيسوبا إسا كتابة خنا شيء ناصر ويو بيتهجل شخانم بيتين خيسا سنهنغان تاليه في توتي نسيجله جلر راخاسه إلا قبتي خيسا سنات تاليه خان أم بيتسن إسات تاليه خوجينا شو شروطه قدرني شو دا كسرت كسر قرتي فتون قدير ولي بيتنه فتون دي ولي بيتنه أكسمت ديما توري أنا قدامنا من خينيا فانا ربا خنا خيستي تعاليات أنا ونيجو قوتشو يجو خيستي قوتشو كتابة خنا يجو دا لالو دبسو كغاري دبسني خايفين كم خنا إرّا فرديسني دبسا توري قام ربنا الحمد لله كنو إدون جرولة نو غارن غسي غا harage baatille shaalii caate biralle deemne achitti illee naafuu hanga tokko araanee ol deebine
akkasitti ammas waachuu dachaanee sonana kanallee isaan na booda afaniitti gad guuganillee ani immoo hanqa tokko ilaa biidaa wayii kana achi daddawadhe jidduu tana wanni jidduu tanatti hafe Sheekh Abdallaa Bookeedha biratti turree Sheekh Abdallaa kana yeroo san Bookeetti tana dubbiin jabduudha dubbiin tooyidaa tuni osuma waachuu jirru Sheekh Abdallaa kana qubsiisuu qabnaa nama biyya keenyaatii Bookee tana dubbiin jabdu jennee imala waachuu sanirraa Bookee dachaanee eeganaa wal dachaanee kana Sheekh Abdallaa san bira turree akkasuma sarfii fi kitaaba gara Arabiyyaatti san gas tokko qaraa dubbisinanii jira sarfii warra qaraa turre Sheekh Abdallaa akkasuma sayyee musliimillee qaraa turre akkasuma fanni usuularraa san ka tokko Sheekh Abdallaa irratti dubbisaa turre san booda akkasi gara waachuudhaa gad deebine san booda eega musliim Sheekh Abdallaa irra qaraane illaa waa xiqqoo malee Sheekh Abdallaa irra finne nuti musliimii eega sii gaddachaane Bukaarii fi Abi Daawwii faa qaraane akkasitti insha Allahu ta'ala akkasii taa isheen jee jirti. Kanaafuu imalli ilmii keenya obboleessoo warri qilleensarra nu daawwattanillee hanqa tokkorraa kana fakkaata. Imala ta'aba qabuu fi imala gartee jechuudha. Ha ulfaatuu fi haffalli ha gartee salphaatii fi kana hunda wajjin baadhachaa turre saahiba keenya kana arra nu ziyaaranii ajjiranii hayyee kana fakkaata. Maashaallah. Mee xaaliboota ammaan tana ilmi barachaa jiraniif bu'aa bahii keessa dabartan laalchisee maal dhaamtaniif? Zamana kana xiqqoo himmaa gabaabbatee yaadaa gabaabbatee jechuudha. Darasoota zamana kana keessa jiru keessatti yaadni darasoota hedduu gabaabaadha. Kanuma zamana keenyaa kanarrallee akkanuma gabaabbachaa dhufee fakkaata. Qo'annaan kitaaba irratti hedduu wal dorgomaa turre. Kitaabni kun irra qo'atan malee kitaaba akkanumatti gartee wanni jaanii takkaa silkii waraabanii takkaa'u akkasuma gartee jechuudha barreessaniituma takkaa ibaaraa jala qabatanii lafa kaan osoo hin taane wanni barattootaadhaam himmaan keessan ta duraan dura yaadni keessa yaada jabaa ilmii barachuudhaaf yaada jabaa ta'uu qaba. Yaada jabaa jechuudha milee jabduu ta'uu qabdi. Wanni nan barachuu hin dandeenye hin jirtu lubbutti himanii barattoonni akka gaarii kitaaba isaaniirraa wanni fardeessuu qaban kitaaba irra qo'achuu kitaaba akka gaariitti irra deddeebi'anii huggumee qaatama irra deebi'anii qo'achuudha qabanii waan gartee gaa rabbiin ilmi rabbiin dirqama nurra godhatan adda baafachuu qabanii inshaallah jabaatanii himmaan isaanii yaadni isaanii dheeraa ta'uu qaba dabreen masiichuudha qo'annaan kitaabaa qaceelloo jabaachuu qaba wal dorgommiidhaan kitaaba qo'achuu qabanii waan juun dhaamaa fan duuba. Maashaallah tabaarakallah rabbi sinirraa jaalatu umrii teessanillee rabbi nu haa tursiisu jecha. Kana fakkaata mee gaara nugusitti barsiisaa jirtan eega qubattan hagam takka sheekh? Gara waggaa 12 jala deemu jirra amma gaara nugusa eega dhufnee qubanne jechuudha. Gara waggaa 12 deemutti hin jiranii inshaallah asitti barsiisadha ammallee jirra. As durallee hanga waggaa kana keessatti jechuudha asii barachaa turre barsiisaa turre ammallee jechuudha sanumarra jirra gaa'ii inshaallah asillee hangas fakkaata warreen as taa'e. Maashaallah jazaakumullahu khairan. Mee sheekha keenya isinis kan itti barsiisaa jirtan diingateedha. Diingatee hagam takka eega dhuftanii qubattanii qaraasisuu jammartan? Ani diingatee bara akka ganti amma lakkaa'oo kanatti bara 2006 keessa dhufuu kiyya baatii rajabaa guyyaa 25 maal keessa dhufne akkasitti aga shaabaana guyyaa 15 takka irraa qaqqaraane karaatiin dhaabbachuu geesse akkasitti achi turre har'a gaabara 2017 jirra waan jidduu tanaatti ilaallata isa kana barri dingatee an ture jechuudha gara bara 10 deema waan jidduu lamaanii ilaallata qabdoosh baanu 10 fi 11 jidduu jee 12 fi 11 jidduu 10 jidduu waan jiru san laalladhu kan sadii
lakkoofsidduu kanaan laallattee adda lakkoofitee adda baafattan siidhaama. Kana fakkaata. ما شاء الله تبارك الله وطول الله عمركم إن شاء الله تنفكت داوتو تخينيا سيناني مال علمي سان راخاسي غام متا قفا سنيف راتو إن يجودا يروم غواب دوان قمنوف جيتشا هنغنا غدفت دادا إسنين جنة غلطوما إسن اللي ربي مريد إسن إسن ياتور سيسو مي شيخ خينيا yoo daawwattoota keenya kanaa fi barattoota ilmiidhaa kan foddaa peejii sheekaatiin isin daawwachuu jiru kanaan du'aayin isin gootaniif yoo jiraate du'aayi irra nu buusaaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقسم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان شاء الله ونن برتوتا دامو همما ديراتو يادا ديراتو علمي برچو داف يادا ديراتو كو قباچو قبدا علمي داف بكا مال جتا يرو هانكا خنت علمي فتوق ابا جاني وان جامو تك خاود ابو علمين qaxaroo ilmiidhaa takka jechuudha. Itti wanni jettee haayuu fi dhabuun barbaachisaadha. Yaanni kan kee yaada barattoonni zamana kanaa yaanni isaanii qaceellotti dheeraa ta'uu qaba. Ilmiin ani hin baranne takkallee nuun jirtu hunda gartee barachuudhaan qaba. Ji'ee qaceelloo barachuu qaba. Inshaallah yaada dheeraa yoo qabaate namni bakka yaade sanitti ni gaa waan ta'eef inshaallah kanuman dhaamaaf du'a. Maashaallah jazaakumullahu khayran. Isinilleen sheekha keenya mee du'aayi nuufis godhaadha warratti wanni foddaa peejii kee kanaan si daawwachuu jiruufillee du'aayi nu godhi. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربي جرو ورا نداوة الجرودس ربي عبريتشو. إيجا خان هيري رزقي تنا إسا شاخلتي بيجا إسا بافتلين. زبنا ربي أمري هندا ولسي إيس خيس جرتا ولا إن الرت اللي برتشو meeqaatamtu jala haasee baratu jira. Ilmi bakkatti dhaabisan irraa haasee kan baratu jiru hedduudha. Carraa mana kee teessee guyyaa carraaqqachaa ooltee yeroo boqonnaa qabdu barachuudhaan siidhaama. Kan biyya keessa jirtu jechuu kan biyya alaa keessa jirtus kan hojiidhaan shaakalamu jirtu akka diiniin adda hin cinne kan ammoo majlisa qara'u jiru. Hamilee bareedduudhaan akkuma shee ayyuuree fudhaaman san hamilee bareedduudhaan baratu qabanii kitaaballee walii qabuudhaan baratu qabanii. Ammas warri qara'ee shee kan nu dura qubatanii lafa hunda fixanii nuti yogguu qaraane eessa qubannaa jedhanii akka musaa eegaa barattoonni kun iftira yaadee shaakalee Oromiyaa bal'oodha. Habiira gaafa duratti san akkan taane kan bara keessaa lolu san akkan taane ardii adda qoqqooddeen cinqamini. Rabbii rizqii bal'oo qabaa gandi takka alif inji magaalaan tun hagan qabdu mee hedduu barsiifta niyaatee bal'isi laali. Hamilee bareedduudhaan baradhu siin jaa. Kitaabni qaalee kitaabas waan bitannuun hin qabnu gaafa duratti isa rakishaa jetteetis garaa murachuu hin qabdu. Ati yoo dhugumaan murattee baratte kitaaba nam tokko shee Umar Janiin warra Baaleeti sheekha biraa qara'aa ture. Gaafa tokko kitaabnitti qaalee ji'een anuu yaada mataa kiyyaateef qaalumina kana yoo namni egaa rabbi nu hiree egaa arganneefaa malee kitaaba teenyaa bitachuu dadhabne sinqiifitti yaada kitaabas bitachuu yaada waa lama dhaqqabnu hayyee je'ee mana sheekaa osoo teenyee jirru mana shee Zabur jechuu
guyyaa sudu'aadha isheen gabbahe akkasitti wajjaasinaan ati garaa kitaaba inuma qara'ii inni isaa warra nurra gurguddaa jajjabooti waan ta'eef nasiyaa bareeddu jeetiin irraa fudhadhe ishee warsanii ati inuma qara'ii rabbii fidaa maaliin bitadha jettee kitaabni kunis qaalii dila kana jettee garaa muratinii jedhe gasiin kitaabatti yaadee cinqamuu dhiise qaraatuma sanatti fuufne kitaaba hedduutu dhufe alhamdulillahi rabbil aalamiin itti yaaduudhaan malatti ati qaraatumaa murannaan rabbiin ifiifsii muraa yaada juun barbaade waan bitadhuunis hin qabatteetillee hamilee cabinii siidhaama kitaabas walii qabu haalan fardeeffachuu ilmi walii qabu keessaa barakaa guddaa jira hedduu ajaa'ibaa tanaaf baha tanuma sheekarraa qaraate tana walii qabu masaalaa gaggaafii wal kotaa'isu akka ishee aliyyii caatee baanu rabbi raafataa godhuu fi ijaarsa soddaan taane ijaartii soddaan taane eegaa arabii isirra qaraanu gaafadhaa jaaha xarafa taa'u kanas hin dhiisin irra darbaadha akkasitti gaafii irra darbaadha ijaartii soddaa qofaatti tuquun taane tuqaaf irraadha isa sanis hacallisee xarafa taa'u sanitti tuqaa jaa waan inni ba'ulaalaa waan inni ba'ulaalaadha jaa akkasitti walii qabanii kanamni gaafachuudhaaf lolus giddumaan gaafii irra darbanii akkasitti wal hamilee walii godhuudhaan isaanii dhaama haala jirus eegaa hedduu rabbiin carraas tolchee jira baratuufis kan quraanatis banamee jira hundi itti jira addunyaa tanarraa boru waan rabbiin jettu hin qabdu uzuriin ati himattu hin qabdu baradhaadhaan isinii dhaama. taate jazaakumullahu khairan umrii teessa rabbi nu haa tursiisu. Inshaallah dhaamsa bareedaa nu dhaamtanii akkasuma daawwattoota keenya peejiin namuutu inshaallah sheeka keenya sheek ayyuubis yeroo gabaabaa keessatti banamee akka barsiifamu ni taasifama. Sheekan yeroo ammaa dhokate keessaa isaan lamaan kana tokko sheek ayyuub akkuma reefu inni isinii hime san gaara nugus magaalaa marabbatti kan inni qaraasisu jiru jechuudha. Biyya karaa makiinaa hin tolin wallaahi akka itti dhufne rabbii beeka. Akkasuma ta'u wajjin amata 12 jalan jiraaje sanuma wajjin obsee diin kana barsiisu jiraa jechuudha. Ilmiin bakka dhokatanii isaan barsiisu jiran kun gama qilleensaatiinis gama onlaayinaatiin nama hunda akka dhaqqabu jechuudhaaf viidiyoo tana waraabnee yoo gartee duuba hanqinni viidiyoo tanaa ka jiraatu taates nuuf kolchaa isiniin jechaadha. Peejii sheeka keenya sheek Naasir kanas jajjabeessaa sheer godhaa laayik godhaa ka gartee hin dhaqqabin biraan nu gayaan dhaamsa keenya. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.